Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuun hordoftoonni fuushoo akkam nagaa keessanii. Duraan dursee baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Itti aansee warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kiyyaa dhuftan fuushoo jechuun search gootanii subscribe gochuun akkasumas immoo mallattoo notification tuquun viidiyooleen yerootti upload goonu akkasiin qaqqaban akka gootan kabajaan isin afeerra. Har'a aappii ajaa'ibaa tokko kan baay'ee filatamaa ta'ee fi suuraa keenya haala barbaanneen walitti qindeessuudhaan aappii takka qofa bilbila harkaa keenya qofaan irratti fayyadamuudhaan haala itti suuraa keenya miidhagsinu kan waliin ilaallu ta'a. Egaan maqaan aappii keenya har'aa Snapseed kan jedhamu yommuu ta'u, kan nuti argannus Play Store irra seenuun Appseed jechuun kan argattan kan isa kana jechuudha. Erga gabbuuftanii booda kallattiidhaan keessa seentu. Erga seentanii booda mallattoo pilaasii isiniif fidaa. Mallattoo pilaasii sana keessa cuqaastu. Erga cuqaaftanii booda suuraa wal bira fidachuu barbaaddan bira deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf suuruma kana fudhadha. Erga suuraa filattanii booda tools bakka jettu irra gad seentu. Tools erga seentanii booda immoo double export bakka jedhu seentu jechuudha bakka kana. Erga seentanii booda mallattoo ida'uu jira gara gadiirra jechuudha. Mallattoo ida'uu irra cuqaastu. Erga gad cuqaastanii booda amma suuraa isa waliin godhachuu barbaaddan filattu. Fakkeenyaaf suuruma kana fudhadha. Erga fudhattanii booda in sirreeffattu jechuudha. Haala kana erga sirreessitanii booda gara gadiirra bakka mallattoo bishaanii qabdu sana irra cuqaastu. Sana booda ni guuttu jechuudha kana. Erga guuttanii booda mallattoo raayitii tuqxan. Egaa sanaa booda irra keessi bakka kanatti gad cuqaastu. Erga cuqaastanii booda view edit bakka jedhu kana gad cuqaastu. Ammallee double experience bakka jedhu kana gad cuqaastu jechuudha. Ammallee erganaan booda mallattoo haxooftuu kana irra gad tuqxu. Haxooftuu kan buruushii irra erga tuqxanii booda suuraan tokko biraa badee jira akkuma argitanii. Suuraa sana deeffachuudhaaf iskiriinuma keessan irra argitu jechuudha. Haala kanaan erga haala kana argitanii booda asirratti wanti hubachuu qabdan xiyya bakka lamaan argitu jechuudha gara gadiirra. Xiyya argitan keessaa inni kallattii gara gadiitti gad mul'isu yoo gad tuqxan jechuudha. Suurachi achirraa balleessa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 100 irra jira gadi akkas yeroo tuqxan gadi irra miti. Amma yeroo suuraa akkana tuqxan hin bada jechuudha akkasitti. Kanaaf nuti suuraa itti da'uu barbaanne waan ta'eef ol tuquun gara 100tti bunnee suuraa keenya irra gadi haxoofne jechuudha. Haala kanaan erga haxoofne booda raayitii tuqne jechuudha. Haala kanaan suuraa keenya wal bira fidannee irraa suuraa biraa itti da'uu barbaanne ta'e bakkuma kana cuqaasne jechuudha. Ifatamu gara olii irra baaniiti tuqaalee 3 gadi cuqaasne jechuudha. Erga kanaa booda kooppii bakka jettu tuqxu. Erga kooppii tuqxanii booda duuba deebitu. Duuba deebitanii ammallee suuraa itti da'uu barbaaddan tool bakka jettu deemtu jechuudha. Tool irra deemtanii booda ammallee double export bakka jedhu dhayxan jechuudha. Ammallee bakkuma kana jechuudha. Ammallee mallattoo ida'uu irra gad cuqaasuun
suuraa barbaadan itti fidattu jechuudha ammallee. Fakkeenyaaf suuruma tokko kana biraa kennu haala kanaan gad xiqqeessuun erga suuraa filattanii keettanii booda ammallee bakka mallattoo bishaanii sana tuquun ammas haaluma silaatiin haga dhumaatti xumurtu sana booda mallattoo raayitii gootanii ammallee gara olitti ol baatanii bakka kanarra gad cuqaastu. Erga achi cuqaastanii booda ammas view edit bakka jedhu kanarra gad cuqaastu. Haaluma sira isinitti himeen jechuudha ammallee double experience bakka jettu sana gad cuqaastu bakka kana jechuudha. Erga gad cuqaastanii booda ammas mallattoo buruushii fudhattu jechuudha. Yeroo kanatti amma suuraan dhumarratti daane waan hin mul'anneef lakkoofsa kana 100 ol butattu jechuudha haala amma jiruun. Achi booda haala kanaan suuraa itti daane sana mul'isna jechuudha. Haala kanaan erga xumurree booda ammallee mallattoo raayitiitti buune jechuudha. Haala kanaan suuraa feetan jechuudha akka feetanitti wal bira keechuu dandeessu. Wanti hubachuu qabdan asirratti suuraa walitti da'uudhaaf jettan bakka ka'umsa keessaniis yeroo isaas wal akka isin duraa waliin faallofne jechuudha suuraan irra caalaa ifa wal madaale keessatti yoo kaatan baay'ee filatamaa ta'a. Erga xumurtanii booda kooppii gootanii ammallee duuba deebitu sana booda tuqaalee sadan arma walitti mul'atu tuquudhaan erga sirraachuu isaa hubattanii booda bakka kana tuquun seef godhattu jechuudha.